Assalamu alaikum wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota bakka jiraattan isiniin jira. Jiruu jireenyi akkamii walirraa fagaannee egaa mashu'uulidha. Biizii jedha sana taane akkasin isiniin jedha bakkee bahee tananii viidiyoo isinii qabaa jira. Walitti deebinee namni nagaadhaan jiru namni nagaa ta'ee walitti deebiin isaa hin haftu. Asumaanii Dubaay illee waan fakkaatu isin agarsiisuun barbaada warra Dubaay hin jirreefi. Inni akkasiin isiniin jedha obboleeyyan keenya viidiyoon keenya yoo isinitti tole sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Asumaan illee baariin fagoodhaan mul'isa malee baarillee arguu dandeessu. Inni gurraacha kun bahaaridha. Egaa nu gidduu wanti jiru shaara sadii yoo darbine bahaaridha. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan keenya. Egaa nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa laayikillee nu tuquu hin dagatinaadha. Warreen immoo yuutuubiin keessanii furdaa ta'ee nu jajjabeessaa tuffattanii nu bira hin darbinaa gaaf tokko guddachuu dandeenyaa jedhaadhaan biyya. Sheer laayik gochuu hin dagatinaa maatillee nuuf ta'a. Egaa nama cabee beekutu okkola namaa beekaa jedhani. Nama gaa yuutuubitti dadhabee itti xaaree dadhabbii ammam akka qabu nama beekutuyyuu nama gargaara. Kanaafiyyuu nu gargaaraa jedha. Egaa bahaariin suuraatu isinitti maddeesse malee egaa suuraa osoo hin dilga qabee baay'ee guddaadha. Akkana bahee daqiiqaa muraasa waliin haasofnaa isiniin jedhee kan akkasii fi egaa hedduu viidiyoo isin gadhiisu maaliifin shabakaa otoo hin taane baay'ee mashu'uulii ta'e sananii shabakaallee kuman qaba. Akkasiin isiniin jedha egaa obboleeyyan keenya nu jajjabeessaa isiniin jedha. Biyya keenyaafis du'aa godhaadha. Uummata keenya dhumuufis rabbiin nagaa haa taasisu. Biyya keenyallee nagaa haa taasisu. Nagaa yoo jiraatte kan nutis nagaa taanee maatiin keenyas nagaa ta'e biyyi keenya yoo nagaa ta'e wanti hunduyyuu nagaa ta'an isiniin jedha. Egaa biyyi keenya nageenya ishii booroftu taananii haalli itti jireenya biyya keenyaa baay'ee kan nama gaddisiisu ta'a. Kanaafuu nutillee warri biyya namaa turrellee kara biyyaa deemnu gammadaallee. Egaa hundiyyuu yoo nagaan jiraateen isin jedha. Hundarra caalaa egaa nagaa kadhachuudha. Akkasiin isiniin jedha yaa habiibatii kulliin keessanii wal jajjabeessaa biyya keessaniifillee nageenya kadhadhaafiin isiniin jedha. Kana fakkaatti egaa nuti fooqii baay'ee buldingii baay'ee wal dheerarra jirra. Sababa kanaatiif akkana suuranii manni xixiqqaattee kan mul'attuufi akkasiin isiniin jedha. Egaa mata dureen koollee rakkina irratti harka wal qabuu jedha. Yeroo namni rakkate tokko yeroo namni waan tokko silaa waan tokko isa muddate wal gargaaruun egaa harka wal qabuu jedhama. Wal bira dhaabbachuu jedhama akka hiika keenya hiika afaan Oromootti jechuudha. Harka wal qabuu jechuun harka nama qabachuu otoo hin taane nama sana cinaa dhaabachuu yookiin bukkee dhaabachuu jechuudha. Bukkeen illee egaa akka loogaa biyya Arsii kanatti safuudha. Kan keenyatti egaa safuu miti. Akkasiin isiniin jedha. Egaa kanaafiyyuu nama rakkate tokko bukkee dhaabadhaan isiniin jedha. Cinaa dhaabadhaan isiniin jedha. Maddii dhaabadhaan isiniin jedha.
Egaa jecha isaatu hadda malee hundi isaatiiyyuu tokkuma jechuudha cinaa dhaabate. Egaa silkii namatu irra galee sababa kanaati. Inni akkasittiin jedha bakkeen keenya egaa kana fakkaatti baay'ee qilleensi isheellee namatti tola. Hojiin illee yoo namatti baay'ate as bahanii asitti sammuun namaa raahaa godhatti baariin egaa suuraa isinirraa fageessee jira malee baay'ee xiqqoo nurraa fagaatee jira. Yeroon dadhabillee yeroon illee waan tokkollee eenyu jedhe zimmi jedhee kana yoo ilaale akka eenyutti akka waan bahaarii kana bira dhaqee sammuun kiyya raahaa argataan isiniin jedha mana keessa dhaabadhee bakka barbaade bakka maskootii hunda naanna'ee sanan arguu danda'a. Kanaafiyyuu warri manneen keessan akkana bahaarii biraa egaa sammuun keessan yoo akkam aartanillee yoo kana laaltan bishaan yaa'u kanallee laaltan sammuun keessan iraftii argata. Raahaa argataa jechuudha akka gama kiyyaatti. Yeroon meeshaa dhiqullee egaa maskootiin maxxaa asirra kunoo bakkee nama dhaabatu kanarratti ba'a. Akkuma waan eenyutti argaa akkuma waan bukkee jiruutti natti mul'ata. Ani ituman isa laaluu ituman olii gadi achi ilaaluun meeshaan jiru hundayyuu kulli dhiqee fixee maxxaadhaa ba'a. Kanaafuu warreen bahaarii biratti manni keessan dhiyoo sammuun keessan sira'aa qaba. Yoo dadhabdan illee baatanii yoo kana laaltan iraftii argattu jedhee tana yaada. Innaa kan akkasiiti akkana fakkaataa amma aduudha. Kanaaf xiqqoo dukkanaa jira. Viidiyoon gama kanaan illee akkanumatti sila aduun jiruu fi bareechee hin mul'isu otoo halkan ta'e egaa bakki bahaarii ni gurraacha'a baay'eedha. Garuu kun kan baay'ee namatti toltuudhaan isiniin jedha. Kana fakkaatti. Egaa kan akkanaati obboleeyyan keenya hundi keessaniyyuu egaa kan ganaallee banattan jirtu kan banattaniillee jirtan ni jirtu kan illee chaanaalii sadii qabdan ni jirtu. Egaa hundi keessaniyyuu wal jajjabeessaa chaanaalii meeqa bantanii gatuurra garuu chaanaalum tokko otoo seeraan qabattanii seeraan itti fayyadamtanii baay'ee sirriidhaan isiniin jedha. Walitti deebina xiqqoo.
Egaa kabajamtoota keenya haalli biyya namaa kun egaa baay'ee rakkisaadha. Hundayyuu rabbiin haalaatti yoo waan tokko qabannillee karri waan tokko hojjennu hin jiru. Itti ganna. Silkiillee fuldhaabin isinna immoo gadi jigeetiin heegeen isiniin jedhaa rakkinni biyya namaa kana akkasiin isiniin jedhaa egaa rakkina hundayyuu kanatti danda'uudha. Aga rabbiin nutti laaffisuu fi aga rabbiin yoo irraanfadhaare deemokiraasii rabbiin nuuf kennee biyya keenyatti akka mirgi keenya eegamu akka barbaannetti akka haasofnu amma argannutti akkanatti cimtuudha dubbiin isiniin jedhaa asumarratti dhaabaa viidiyoo koo baay'ee gaarii viidiyoo isaan immoo waan bareedduun qabadhee isiniif dhiyaadhaa kan guyyuu na hordofaa isiniin jedhaa baay'ee.